lafa sadiif mana tokko isiniif dhufeera. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jira jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa kan isin argaa jirtan kuni lafa duddubbee fooqii kana karuma bukkee kunoo isuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana fooqiin kuni bukkee isaa jira. Lafa duwwaa jechuudha. Lafa duwwaa kaaree 440 kaartaa lamaan jira. Lafti isaa garuu walumatti jira. Namoonni walitti bitachuu barbaadanis namoonni qoba bitachuu barbaadanis qoba jechuun al tokko gurgurama. Garuu kaartaadhaan nama qoba bitachuus ni dandeessu, walittis bitachuu ni dandeessu. Egaa safarri isaa baay'ee tokko bareedaadha. Karaatti dhihoodha. Kunoo fooqii garagaraatu bukkee isaatti ijaaramuu jira. Bishaan ibsaan qaqqabeera safara isaa. Asfaaltiitti illee dhihoodha. Karaan biraas kunoo fuuldura isaa bahee jira. Egaa namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa asirratti argamuun na dubbisuu dandeessu. Gatiin isaa miliyoona 2.5 walitti kaaree 280 qoba isaatti kaaree 440 walittis bitachuu qobaas bitachuu dandeessu jechuudha hordoftoota koo. Egaa akkuma argaa jirtanii kun immoo lafa lammaffaadha. Akkuma argaa jirtan egaa jalqaba safara kan inni isinitti agarsiisu maaliif lafa tokko yookiin mana tokko bituu murteessaan safara gatii ta'ennaan jalqaba haala kanaan safara isaa hamma danda'ame tokko isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtanii lafichi kunoo kan olitti lixuuf jirru kana kaaree 440 bal'inni lafa isaa kaartaa pilaanii qabaa seera qabeessa jechuudha. Safarri isaa teeknikii jedhama. Safara teeknikii jedhamu irra hedduun keessan ni beektu jedhee abdiin qaba. Magaalaa Jimmaa safara teeknikii jedhamu. Gatiin isaa miliyoona 1. Namoonni bitachuu barbaadan egaa lakkoofsa asirratti argamuun keessaan na dubbisuu dandeessu inshaallah. Egaa kana fakkaata kaa safarri isaa jedha. Manni lammaffaa lafti lammaffaan immoo isa kana. Inni kun lafa sadaffaadha. Lafan isinii fide keessaa lafa sadaffaa jechuudha. Akkuma argitan ukaa yeroo kamiyyuu jalqaba safara isaati kan inni isinitti agarsiisu. Safarri isaa baay'ee tokko ho'aa bareedaa asfaaltiitti illee dhihoo kan ta'e safara qociidha kuni. Safara qocii jedhamu jechuudha. Hedduun keessan ni beektu jedheen abdii qaba. Qocii wayin magbiyaa yookiin immoo giriinii bukkee. Egaa ijoolleen Jimmaa taatan ni beektu jedheen abdii qaba. Manichi kun mana gibbiin diimaa sanaa karaan isaa kana fakkaata. Karaan kun illee karaan Addis Ababaa karaa kanarra ta'uu fi ammayyuu jalqabamee jira. Manni kakka'uu qabu kakka'eerallee erga viidiyoo kana waraabee kakka'ee manni karaan itti galee kakka'uu irra ture kun garuu karacharraa bicuu wayii siqaa. Garuu karachuma irratti ol garagalee jira. Akkasikaa safarri isaa baay'ee tokko ho'aa bareedaadha. Wantoota garagaraaf isin fayyaduu danda'a lafti kun yoo bittanii lafa nagadaati jechuudha. Bootaan isaa baay'ee tokko bareedaadha. Bal'inni lafa isaas kan waan barbaadan mana barbaadan fooqii barbaadan irratti ijaarrachuu dandeessanudha. Bal'inni lafa isaa kaaree 500 seera qabeessa. Durumaan isaa qabiyyeedha. Lafuma qabiyyeeti. Garuu kaartaa hin qabu. Imeejii keessa jira. Imeejii jechuun kaartaa dhumatti baasuuf baay'ee tokko salphaadha nama rakkisu. Akkasii imeejii qabaa. Bal'inni lafa isaa akkuma isinitti hime kaaree 500 manni irra jiru mana duriiti. Akkasii kana kaastanii fooqii barbaadan irratti ijaarrachuu dandeessu. Namoonni baay'een lafa bal'aa nuuf fideedhaa turtanii kunoo isinii fideeraa itti dhihaadha. Lafti kuni safarri isaas bal'inni lafa isaas baay'ee tokko bareedaadha. Egaa gatiin lafa kanaa lafasi mannis irra jijjira jechuudha. Gatiin lafa kanaa miliyoona 3 gatii dhumti gurgurtaasaa jechuudha. Akkasii hordoftoota koo lafti kun baay'ee tokko bareedaadha. Safarri isaas bal'inni lafa isaas akkasii hordoftoota koo namoonni bitachuu barbaadan egaa lakkoofsa asirratti argamuun keessaan argachuu dandeessu. Egaa akkuma argitan safarri isaas kanuma gaarra deebi'ee safaruma isaa ilaalaa jirtu. Safarri isaa gaa kana fakkaata. Maashaallah gabaan illee jira hamma. Suma ammaayyuu gabaadha. Safara gabaan teessudha.
karaa isaarra akkuma argitan karaa isaa amma korokonchii kanarra aspaaltii ta'aa jechuudha. Karichi sumaammaayyuu jalqabamee jira. Inni arfaffaan immoo mana gatiinsaa jiddu galeessa kan ta'e jechuudha. Akkasuma innis safarri isaa qociidha. Egaa akkuma beekamu gaa safara isaati kan hin jalqaba irratti sin agarsiisu. Safarri isaa kana fakkaata. Kan inni itti argamus qociidha. Safara qocii jechuudha. Magaalaa Jimmaa safara qocii targamaa akkuma argitan keessa seennee keessoo isaa ilaallaa ulaa isaa keessa jechuudha. Akkasii akkuma argaa jirtanuu lafti isaa kaaree 200 qabiyyee irraa ta'ee ka'ee wala qabiyyee irraa bitamee achi ka'ee imeejii keessa jira. Kunis akkuma argitan kana fakkaataa namni keessa jiraataa jira. Abbumti manaa keessa jiraataara. Bishaan ibsaa qaba. Kana fakkaataa hordoftoota koo bal'inni lafa isaa kaaree 200 gatiin isaa $1.5 waliigaltee qaba. Namoonni bitachuu barbaadan egaa itti dhiyaadhaan isiniin jedha inshallah.